Galatuma ashamasham alamanni isaanii xinnaa guddaa jaarsaaf jaartii kabajamtoota daawwattoota televezyiina faana kun Riittaa Shoodha. Har'as keessummaa jabaatee tokko isiniif affeeree jira. Tibba kana hongee hojii wal qabatee balaa yookaan immoo rakkoo beelaan mudate kanarratti hiriyoota isaa waliin adda durummaadhaan hojii bareedaa aarsaa guddaa kaffalee jira. Ahmad Daddafoo jedhama. Naannoo gammoojjii Baalee akkasumas fakkeenyummaan isaa hanga Booranatti darbuudhaan dargaggoo galateeffatamaa jiru tokkoon muuxannoo isaa akka qooduu fi dargaggoonni iddoo garaagaraatti jiran waa irraa akka barataniin affeere. Qeessiftuu booda gaafa walitti deebinu turtii bareedaa Ahmad Daddafoo waliin taasifna. Gama ogummaa daayirektingiitiin istiidiyoo maraa to'achuudhaan Nimoona Rittaan nafaana tura. Qopheessaaf dhiyeessaa Rittaa Taaddalaa kaameraa Labsaa Girmaa kan akkanatti na bareeche. Magaalaa Adaamaa gamoo Oliyaar jalatti kan argamu Abbukkii Pirootokool guddaa galateeffannaani. Qeessiftuu booda walitti deebina. Ayyee kabajamtoota daawwattoota keenyaa qeessiftuu booda walitti deebinee jirra. Riittaa Shoo televezyiina faanaatiin daawwachaa jirtan. Keessummaa kiyya Ahmad baga nagaan na dhufte. Baga nagaan na eedde. Ahmad Daddafoo jennee ati garuu daddaftee dhufte. Hin barfadhe. Shaashamanni dhakaata waan ta'eef darii turuu dandeessa. Guddaa galatoomii karaa dheeraa imaltee dhufte. Sababni itti dhuftee illee dhummaa murteessaa waan ta'eef mee karaa deemtee illee waan ta'eef chiirsii ajeen fakkaata. Dhugaa geet. Ayyee. Ahmad Daddafoo. Dargaggoota tibba kana rakkoo hongee kana wajjin wal qabatee arsii gammoojjii Baalee kana keessatti beela mudate kanarratti adda durummaadhaan dandeettii isaanii maallaqa isaanii yeroo isaanii aarsaa godhanii wanta bareedaa hojjetanii haala jiru qindeessuudhaan illee uummataaf aantummaa isaanii kan mul'isan keessaa adda durummaadhaan mul'achaa jirtu waan ta'eef asii waamee kabaja guddaa sii qaba hiriyoota kee waliin jechuudha. Mee jalqaba irratti hojiiwwan hojjetaman gara boodaa hin kaafna. Ahmad gurmuu misooma Shaashamannee waldaa jedhu keessatti sochiin jalqabame amma immoo hojii kana bal'isuudhaaf jijjiiramoonni tokko taasifamanii jiru. Jalqaba irraa ka'ee kaayyoo fi eenyuun fi akkamitti akka hundaa'e natti. Tole shirritta galatoomi. Wanti ani asitti dubbachuu barbaadu gurmuu misooma Shaashamannee kun inni guddaan dargaggeessa namummaa ati qabdu biyyaaf waa yaadda yoo ta'e waan dirqama waa hojjechuu qabdu irra ka'umsa goota. Gurmuu misooma Shaashamannee irra caalaa Shaashamannee misoomsuu qabna inneeti ka'umsi kenna. Bu'uuraaleen misoomaa hedduu keessatti raawwatamee hin jiru. Magaalaan takka magaalaa fakkaachuudha bu'uuraaleen misoomaa jiraachuu isii dirqama. Bravo. Kanaaf nullee maal godhuu qabna magaalaa kana misoomsuudhaaf dirqama akka dargaggeessaatis qaama kam sochoofne dargaggeessa qofa osoo hin taane kan hirmaachisuu qabnu. Nuti ka'umsa keenya kan walitti dhufne dargaggeessaa taanu malee yaada kana kaafinnee wal socho'uu barbaannu dargaggeessaa taanu malee eenyuunfa keessa hirmaachifna waan jedhu ajandaa bal'aa qaba ture. Isa waan yeroo tokkoon gadi dhaabnu osoo hin taane osoo hojjetaa jirru waa'ee deeggarsa lammii kanatti kan gara na dhufne jechuudha. Gidduutti si mudate beelli kun. Malee akkaataan waldichitti jalqabame Shaashamannee misoomsuudhaaf bu'uuraalee misoomaa rakkoowwan jiran akka dargaggootti furuuf ture. Waan kana hundeessuu ture jalqaba gadi dhaabnetti tokkoffaa giriiniiriyaa hojjetamuu qaba. Isteediyeemii magaalaa Shaashamannee kan dhaabatetu jira. Isa akkamitti akka sochoosuu dandeenyutu jira. Giddugalli aadaa arsii hojjetamuuf qophiirra jira. Isa akkamitti hojjenna waan jedhu kanneen irra turre. Kan fakkeenya giddugalli aadaa arsii karoorallee hojii keessa seennee iyyuu turre. Ergasii koronaan dhufee addaan nu kute malee jechuudha. Amma itti fufuuf ta'a. Itti aansee immoo isteediyeemiin magaalaa Shaashamannee waggaa dheeraa lakkoofsiiseera jalqabamee naannofni qomti dallahamee dhaabbatee jira. Isallee maal goona waan jedhu kaayyoon keenya guddaan jechuudha. Maaliif bu'uura dargaggoodhaaf iddoowwan kunniin bu'uura guddaa kanaaf jenneeti kakaane jechuudha. Ergasii booddee garanatti dhufne osoo sanillee hin dhiifne ergasii hojiin kun waan ibsuu qabu dhimma ariifachiisaan dhufe waan ta'eef waan bareedaadha. Tarii daayirektarri kiyya waan isin hojjettan suuraadhaan hin jira gammoojjii Baalee keessatti hongee mudate gammoojjii keessatti gadi buutanii artistoota ciccimoo fi beekamoo ta'an qabattee waan bareedaa hojjetteetta. Hojiiwwan hanga ammaatti hojjettan maal akka fakkaatu maal deeggarsa kennitanii
wantoonni akka gufuutitti fi akka wanta bareedaa jettanii adda baaftanii uummataaf ibsuu dandeessan hojii laati sallee yoo kaafte natti tola. Jalqaba godina leelamaan keessatti sochii kan goone amma. Godina Arsii Lixaatii fi godina Baalee Bahaa keessatti sochii naannoo kana jiru irratti hirmaanne. Inni jalqaba godina Arsii Lixaa keessa naannoo sanii waan hammaataa dhagaa dhufne yeroo yerootti. Nullee amma waa harkaan qabnu maal godhuu qabna waan jedhuuni gareen keenya kanaan marii goone jechuudha. Artist Habiib Kamaal jira, Faayoo Mootii jirti, Daawit Tolosaa, Sultaan Malkii fi Gammachuu Taaddaseetitu jira. Maal goona nuti waan kana irratti ka jedhu marii goone. Even jalqabaaf sagalee haa taanu ka jedhu. Sagalee ta'uuf garuu dursitee waa dhiyeessuu qabda. Sagalee ta'uu waa dursitee dhageessuu qabda. Hiriyoota kenniin irraa hojii keessaa hojjennee hiriyoota hedduu qabna. Awustiraaliyaas jirees, Ameerikaa jirees hiriyoonni kenniin jirti. Mee si waan nu kenna waan kenna irra waan nu dabalaa jenna. Waan nu dabalanii ergasii aanaa Siraaroo jalqaba iddoon naannoon sunillee gammoojjiidha godina Arsii Lixaa keessaa jechuudha. Aanaa Siraaroo gaafa dadnu ibin gara Shaashamannee deebinee waa nyaachuun si jibbisiisa. Achi deemtee gaafa deemtee. Hammaataa ture. Maaliif yeroo achi dandhee wantoota uummanni keenya nutti agarsiisaa ture keessattuu maatiin tokko beelumaan qofaan kaadhumateetu jira. Naannoo kanneen irratti jechuudha. Maaliif sa'a tokko qaban gurgurachuuf ati fi abbaan baanii gurguramuu didee inni maaliif bishaan hin jiru. Aannan hin bahu. Horiin naannoo saniillee jechuudha. Gurgurachuuf gaafa baanii irratti dafee gurguramuu fidee haati gaafa gara manaa deebitu ijoollee lamaan hin jirtu. Isinillee naasuudhaan irratti boqattee abbaan manaa akkuma ta'e horii san gurguratee takkatti qabu gurguratee gaafa ta'e maatiin sadiinuu hin jirani innillee ani nutti fayyadeeti lubbuuf baase. Kana jechuun waan kana waan gidiraa biraa osoo hin taane gidiraa hongeen beelaa itti fideedha. Even daa'imman nyaata dhabanii mana yaalaa geessanii mana yaalaa saniitti haatiiniif abbaa wal gatantu jira. Maaliif abbaa waa itti kennu dhabee? Haatiin daa'ima qabattee teetti. Daa'ima kana ammoo qorichaa fi yoo danda'e nyaata biraa osoo hin taane pilaampileetii kanneen kan nyaachuu danda'u. Even qorichaa waan achi mana yaalaati maaliif qarshii 10 hin ta'in waan itti kennu dhabee haadhaa fi ilma walii gatee biraa bade. Haatillee waan gootu dhabdee gaafa isa qabattee daa'imni tokko harka kaaddu'eetu jira karaa irratti jechuudha. Wantoota kanneen yeroo isaan even uummataaf agarsiisaa turre ergasii sochiin gaafsan nuti as deemnee sooshaal miidiyaafis namoota biraafis keessaaf ergine sochii bal'atu hojjetame. Sochiin bal'aan jechuun manneen qara hin beekne illee beekeeti. Hojiin nuti yeroo san naannoo sanitti hojjenne galma nu gahe kaayyoon kenna maali uummata san nyaachisuu osoo hin taane akka uummanni nama nyaachisuu akka dhufu daddammaqiinsa goonee uummataa beeksifnee uummanni hennu qaamni mootummaas miti mootummaas qaamoleen dhuunfaas abbootiin qabeenya naannoo sanii bahanillee erga nuti hojii kana hojjenneen booda waan kana argan naannoo keenya waan kanatu uumameera jedhanii. Ergasii qe'ee namoota irra deemaati gargaarsi kan godhamu jalqabe. Sagantaa kanarratti namoonni xurree gaarummaa agarsiisan darbees hojjetanii darban akkasumas hojjechuudhaaf deeman fidanii uummatatti dhiyeessuudha. Isuma wajjin wal qabate immoo galatoomaa jechuudha. Bakka san deemtanii dhukkubsattanii ofii keessaniif hanga nyaachuu dadhabdanitti ga'uun hagamta akka dargaggeessi ammaa kun saba isaatiif dhaabachaa akka jiru. Harkaa badaa waan qabdan hin jiru. Nama qindeessuun garuu waa kennuu caalaan namatti ulfaata. Kuni kennaa rabbii irraa namaa kennamu jedhee yaada waan ta'eef hiriyoota kee wajjin guddaa galatoomi siin ja'a. Rakkoowwan ifama deddeebitee kufti waan ta'eef wanni tuni osoo hafteellee rakkoon qabu. Rakkoowwan akkasii kanarratti dargaggeessa adda durummaadhaan gaafa hirmaatu hawaasichi maal fakkaata? Kan galateeffamuu qabu hin galateeffannaa, kan qeeqamuu qabus hin qeeqnu waan ta'eef. Asirra gaafii bareedaan kaafte. Kun aadaan amma nuti hojjetaa jiru silaa kan hawaasni naannoo san dhalataan san naannoo sanii qofa walii hojjetee wal nyaachisu ture. Oromoon ollaa walii hirpha malee waliin kadhatu ture. Ollamaa walii hirpha. Ifi yoo walii hirphu iyyuu nyaataa miti kan walii hirphu. Akka inni hojjetee waan san boruufillee isaa tolu godha. Amma xiqqoo rakkoon naannoo gammoojjii kana jiru midhaan alaa galuullee eeggachuu jalqabame. Walii hirphuu dhiisanii jechuudha. Fakkeenyaaf naannoo gara gammoojjii Baalee asii yoo achisitti naannoo sinaanaa kana midhaan ni jira. Midhaan haamamee gaheeru jira. Osoo naannoon sun achiin gara gammoojjii xiqqoo machisite wanti achi dhuuf hin jiru. Oromummaan aadaa duudhaan kaleessa walii qabnus xiqqoo hir'atee jira.
Inni walii ollaa walii hirphuun kun hir'atee jira. Kama naasuu walii qabu qofatu wal bira dhufa rasaa kanatti. Naasuu walii qabu qofa muraasni. Maaliif waan rabbiin jaalannu waan ta'eef nurraa dhaabatuu qaba. Kunimmaa dhaabatuu qaba. Maaliif seete? Nyaadhee bara gaafa dhumaa nu bira achi warra ollaatii miti gara magaalaa jirtu dhufti. Magaalaan waan magaalaa kuufamee fi waan amma harkaa qabu nyaataa miti. Ibiddi gaafa lukaa wal qabatu gammataa sitti dhufa. Beelli kunillee gaafa baadiyyaadhaa walitti dhiphataa dhufu magaalatti hin dhufamu wanti marti nu. Namni magaalaa akka baadiyyaa kana hin danda'u. Beela hin danda'u. Dhugaadha beela hin danda'u. Maaliif nu amma yeroo achi dandhee ilaalluu fi yeroo as dhufnu garaan keenya of taajjabnu. Hagam akka nyaataa oollu. Hagam akka buna dhugaa oollu. Kana argaa jira. Kanaaf wanti ati nuti amma walii godhuu qabnu eessallee haa jiraannu akka itti haa jiraannu osoo danda'ame walii hirphine. Kawali ama miti mootummaan immoo wanti gochuu qabu inni guddaan midhaan geessuu miti. Fala biraa dha'uu qaba. Fala biraa dha'uu qaba. Yoo fala san dha'e malee yeroo hundaa kalee waan dura waa siidhamee jira. Uummanni keenya duudhaa kaleessaa keessatti midhaanii miti ka walii hirphu. Yookaan aannanii miti qacadhisee sii kennu. Oo aannan ati hin qabne horii sii kennu akka ati elmattuuf. Haga horii biraa argattuuf. Yoo midhaan hin qabne lafa ati qabdu san sii qota. Maaliif isatu yeroo dheeraatti nyaachisa malee midhaan haadha cum'ee sii kennu sanii miti. Kanatu godhamuu qaba. Fuulduratti jechuudha. Kanaaf uummanni waan kaleessaa isa walii yaadatu qaba. Gara jabeessuu walitti jira. Wantoonni deeggarsiin kanaan dura godhaa turre iddoo iddootti garaagara jira. Iddoo boqqollaa itti geessaa jirrutu jira. Geessineetu jira. Iddoo midhaan daakuu gammadii geessineetu jira. Iddoo ruuzallee geessineetu jira. Iddoo zayitii fi daakuu walitti illee dhiyeessaa turreetu jira. Akkasumas gama deeggarsaa biraatiin ammoo iddoo barattoota itti barsiisaa turrellee barsiisuudhaaf meeshaalee bu'uuraa barnootaa isaaniitii fi kan kaffalachuu hin dandeenye wajjin kan mana barnootaa kaffalachuu hin dandeenye wajjin kan kaffalaa turreetu jira. Waliigala deeggarsootaati na gaafattee jechuu barbaadeetu. Warreen kana irratti hirmaatan kana sirba bareedaa ta'e tokko affeerree ceesiftuu booda boqonnaa fudhannee iltaariin sirba eenyu siif affeeru? Sirba Habiib Kamaal galatoomaa jedhu naaf affeera. Yes, inta waan hojjetamu hojii inta waan sirba kanaan bohaarree walitti adeemna. Hayyee walitti deemnee jirra. Mee sababoonni beelaa akkasitti dhufan keessaa qorannoowwan garaagaraa dubbiseen jira. Qorannoon xiinsammuu amantii wajjin wal qabatee jiru tokko namni waan amanurraa foxxoquusaa. Amantii kamuu keessatti rabbi isaa waan amanu san gaafa irraanfatu waan akkasii hin dhufedha. Ija xiinsammuu amantii wajjin wal qabatee hayyoonni kaasan. Tokko tokko immoo garaa jabeenya wal dhabbii yookaan lola. Biyya tokko keessatti lolli gaafa jiru mootummaan biyya isaa jiraachisuu kan rakkoo uumamerraa baraaruudhaaf humna qabu hunda achirratti oolchuu waan ta'eef rakkoowwan akkasii gaafa uumaman xiyyeeffannaan itti kennu sadarkaa lammaffaa irratti deema jechuudha. Sababa malee miti hongeen kaa dhufu. Dhugaa beellillee kaa dhufu. Wanta ajjabeerraa. Rabbiin waa hunda godhuu danda'a. Maaliif hongee akkanaa nutti buuse? Maaliif miidhaa akkanaa nutti buuse? Maaliif kaan hiyyeessa godhee kaan luka kukkutee jedhee namichi dabbasaa ciraaru kuni gaafateen. Namtichaan dabbasaa cirataaru kunillee akkana bitaa mirga olaalu nama rifeensinni ol kaka'aa arge ka wal qixa hin taane. Maaliif mucaan dabbasaa karaa darbaa isaa argaa ta'een maaliif dabbasaa isaa wal qixxaawoo dideeti akkana bushaayee deemaa jennaani kun maali waliif fidaree waan inni gara mana dabbasaan dhufneefi jedheen. Waan inni gara mana dabbasaa nama sirreessuu kana bira hin dhufneefi jedheen. Deebii ajaa'ibaa argatteettaa jedheen. Nu hundinuu fuulaan gara isaa waan gara rabbii waan hin deebineefi. Kanaaf hongeen kun dhufa jedheen. Biyya tokko keessa waraanni yoo jiraate waraana faana beelumatu deema. Inni guddaan osoo biyyi tokko yoo nageenyi hin jirre yeroo kamiyyuu rakkootu jiraata. Maaliif qaamni biyya bulchu gara rakkoo isa waraanaa qofaa xiyyeeffata. Inni guddaan jechuudha. Biyyi nagaa haa ta'u jennee nageenya gaafa hawwinu rakkoon isaa deebi'ee uummata keenya hawaasa keenya irratti gahaa waan ta'eef. Amma fakkeenyaaf aanammaan nuti deeggaru sunu raayyaa ittisa biyyaallee hin deeggara. Ofii isaatiif hin deeggara. Maaliif biyya nageenyi yoo jiraate
Nageenyi yoo jiraate biyya yoo jiraate biyya yoo jiraate Habib Kamaaliitu sirba isaa keessatti wanti martinuu biyyaa olii miti jedha. Kana keessa nageenyatu jiraatu qaba. Nu hundinuu nageenya buusuu qabna dirqama biyya kanaaf jechuudha. Kanaaf nuti amma garamitti gaafa waldaa kan gurmuu misooma Shashamannee hundeessuuf deemnu keessatti hojiilee misooma kan hojjetaa jirra. Ammoo waan kana jira jirruuf waan kanallee hojjuu ka dandeenyu. Yeah, thank you very much. Sigaleeraa miti ijaaramuun dirqama ammoo qaama osoo nu hundinuu amma fakkeenyaaf nuti waa'ee godina lamaanii qofaa haasa'aa jira. Garuu beelli godina lamaan kana qofaa miti. Gujii fi Booranni illee baay'ee hammaataa jira. Wanti nama dubbataa jiru waan keessa waan beektu dubbatta. Waan keessa jirtu fi hojjetu dubbataa jira. Thank you. Bakkuma jirutti qaamni martinuu yoo gurmaa'e tajaajila naannoo saniitiif oola kenna. Kanaaf nuti ammoo ammaaf gara dhaabbata keenya gargaarsaa kana guddisuuf maqaa itti moggaasnee proposaalii xumurree eeyyama gaafachuu irra jirra. Waa hedduu xumurree jirra. Jalqabumaa rakkoowwan akka kanaa kun uumamuun isaa hin hafu maaliif fakkeenyaaf biyyi takka biyya nagaati lolan jaaladhette meeshaa waraanaa bituu dhiisuun hin ta'u. Maaliif kun adeemsa jiruuf jireenya biyyootati. Akkasuma beelli rakkoon garaagaraa ni uumama waan ta'eef qophaa'anii taa'uun bareeda waan ta'eef isin akka dhaabbata haaraa hundeessaa jirtan kanatti waa gama hundaan cimtanii taa'uudhaaf wanti yaaddamaa inni. Waldaa guddaa hundeessaa jirra. Qaamota hiriyoota keenya biyya keessaa biyya alaa jiran wajjin wal taaneeti amma hundeessaa jirra. Mata duree isaatu leetoo jenneeti. Leetoo jechuun jiruu jechuudha jireenya. Jireenya? Waaw. Jireenyuma gaafa sochii sochootu waa ilaalaa deemta. Rakkoon uummata kanaa maali? Uummata kana keessaa rakkoo maaltu baasa jetteeti waa yaadaa deemta. Malee yeroo hunda kadhadhee yookaan waggaatti illee kadhadhee maallaqa kuusee midhaan qofa geessaan osoo hin taane uummanni kun dursee of eeggannoo inni gochuu qabu irratti hojjetta. Thank you. Uummata kana aadaa inni ittiin hojjetee ittiin jiraatu barsiisuu barbaada. Gaafa of gadhaabdee dhaabbata kana gadhaabdee dhaabbanni kun ammoo gaafa qaama kamii irraayyuu maallaqa argate. Fakkeenyaaf kanaan dura osoo qamadii Ameerikaan dhuftee uummata keenya jedhaftee qamadii facaasuu dhiifteeti naannoo san dhaabbata horii bante dhaabbata uummata san hojii hojjechiisaa qamadii kenniteefi hojii hojjechiisaa osoo qamadii kenniteefi uummanni keenya hojii barata malee harka taa'ee marateen eeggatu ture. Waaw. Rakkoon maddi rakkoo gaafa nuti amma fakkeenya naannoo ganda nuti midhaan geessinee fi ganama baasee gurguratu jira haadha manaa jala. Haraqee ittiin dhuguuf yookaan firsoo ittiin dhuguuf. Waa ajaa'ibaati. Hin barate maaliif eegumsa barate hojjetu osoo hin taane. Uummanni kun beela qamadiin kaleessa biyya alaatti eeggataa jiru kun illee uummata keenya ajjeesee jira. Iddoo tokko tokkotti akka sheemiitti ilaalamu waan kana nahanii. Safuu qaban. Safuun waan takka safuu takka ni eeggatanii maaliif hin barataniiru. Isa cabsuun hin barbaachisa. Kana cabsuun dirqama. Yoo uummanni mataa isaatiin hojjetee qamadii kennuun beekafaltiidha waan inni hojjete irratti. Gaafa waa hojjetu bu'aa argataa jechuudha. Naannoo sanii maal hojjetuu qaba? Maaliif iddoon mooteriyaan gaafa itti hojjetan gammoojjiin kunneen gaafa itti hojjetan iddoo hojii gurguddaa ta'a. Waaw. Ibin qaama biraatu achitti humna biraatu hojii dhabaa biraatu tajaajiluu dandeessa. Sammuu irratti hojjetamuudha naa jechaa jirta. Sammuu irratti illee hojjenna hojjechuu barbaanna lafa irratti illee. Waaw. Fuulduraatti lafa irratti illee hojjechuu barbaanne qaama waliin hojjennu maaliif qaama hedduu wajjin haasa'uu qabna waan ta'eef. Lafa kaan illee haasa'an jiru. Akka itti hojjetuu qabnu maal akka kanaan dura si hime ijaaramuun callisifteetti waa ijaarrattee maqaa moggaastee deemuu osoo hin taane akkaataa ati keessa dhuftee illee murteessaadha. Uummanni illee si fudhatuu qabu. Waa ati hojjetattu kanarratti nama kiyyaa'ee dhugaa waan hojjetaa jechuu qabdu. Garuu dursa uummata san keessa teettee waan qabduuf waan uummata irraa fuute yoo keessate uummanni si arga uummanni si fudhataa jechuudha. Gaafa uummanni kan kee si fudhate uummanni kan kee tajaajiluun si salphata. Waan ati jetteen illee uummanni kan kee si dhaqa. Wanti guddaan. Kanaaf fuulduraaf wanti nuti yaadaa jirrus, wanti nuti karoorsinee jirrus, wanti nuti propoozaal kennuu qabnus, wanti yeroo yeroodhaan marii geenyus waan kana. Ani gara fuulduraatti mootummaa irraa fi miti mootummaa akkasumas hawaasicha irraa maal akka eegdan na ibsiti sirba tokko affeerree gara marsaa lammaffaatti ceena. Inni guddaan gara fuulduraatti qaama lamaan kanneen irraa eenyu ati teentee wanti marti sitti hin dhufu. Sitti itti dhaqee gaafata waan ta'eef. Wantoota gaafataa irratti jira qaama mootummaallee miti mootummaa qaamota beennutu jira. Ka biyya keessaatti biyya alaallee
waan nuti isaanii dhiyeessaa kan approve godhaniiti mootummaan maallaqaa miti kan kennuu danda'u wanti isaan irraa barbaadu eeyyama inni guddaan daandii nuti deemaa jirru hamilee nuu kennudha. Lammaffaa fakkeenya ta'u qaamota biraatiif illee akkaataa deemaa. Maaliif yeroo hunda yoo kan akkanumatti inni dhuunfatti Baalee beeloftee, Arsiin beeloftee, Booranii beeloftee inni sa'aatii san kaa'ee nu ta'e waan yeroo qofaa hojjennu dhugaadhaan uummataaf illee yaannu jechuudha. Thank you. Kanaaf karaa daandii deemu kana deeggarsa. Gammaa deeggarsan bakka danni hundatti deeggarsa nuu godhamaa jira. Deeggarsummaa kana akka bal'inaan nuu godhamu gaafadha jechuudha. Qaama mootummaaf miti mootummaas hiriyoota kiyyaas namoota dhuunfaas. Thank you very much Ahmed. Waan bareedaa kaasaa jirra jedhee yaada. Mee ammas daawwattoonni keenya xiqqoo haboo haaranii sirba eenyu siif hafeeru? Sirba yaaduma amma akkamiin beelii dhufe jedhu kana keessatti sirba Bassaa Kadiir tokko kan jaalladhutu qaba. Sirba dubartii Bassaan akkaataa itti sirbite sirba san yeroo dhibbaa ol dhagaa guyyaatti jechuudha. Thank you very much. Ahmed Dafoo sirba kana mee daawwattoota keenyatti baaraati walitti adeemina. Hajii kabajamtoota daawwattoota keenyaa ceesiftuu booda sirbichaan bohaartanii walitti deebinee jirra. Ame marsaa lammaffaa gaaffii xiinsammuurra jirra. Amalli kee xiinsammuutiin maal fakkaata kan jedhu tokko haga 10 lakkoofsi tarraa'ee hin jira. Isaa ilaallu lakkoofsa isa jalqabaa jaalatu natti himi. Lakkoofsa jaalladhu 4. Highly serious. Maal qabdi? Seriousidha dhugaa gidira. Seriousidha. Na ajaa'ibe barakee namni baay'een akkas naan jedhu. Yoo hojii hojjetu abbaa fee haa ta'u yoo hojiirra jiraate kolfullee hin jaalladhu hojii isaa hanga xumurutti. Yoo hojii san keessa hiriyoonni kiyyadee waa jeeqaa jiraatan abbaa fee haa ta'u wal lolaan taasisanitti. Sireessummaan kun al tokko tokko hariiroon hojjetaa fi hojjechiisaa gidduu jiru ismuus ta'uu qaba. Namoonni jedhanii hojjetaa isaanii waliin hariiroo garmalee ta'e agarsiisan hojii idilee irratti gaafa rakkatan ni ilaalla. Walumaan akkanumatti jechaa see qarmoo ooludha jedhee haalli namni akka ta'anitti waliin oolu tokko hin jira. Sireessummaan bakka itti barbaachisu illee ni jira jedhee yaada. Namni sireessii kana adda baasee beekuu qaba. Maal kan adda baasee beekuu qaba. Hojjechiisaa fi hojjetaa jidduutti walii yaadutu jiraatu qaba beeki. Gara bal'aatti walii jiraatu qaba. Jechuun rakkoo walii qoodamu gammachuus waliis qoodamu. Malee waan waliin kolfaa ooltee miti. Ilaalchota addunyaa kanaaf qabdu gaarii yoo ta'e gaarummaa sanii waliin jiraate. Gaafa buna waliin dhudhuun kolfitee taphatta. Gaafa walii hojiin hojii taate. Bareeda. Mee carraa lammaffaa? Carraa lammaffaa? Na qabdee tashi lakkoofsa lama. Lakkoofsa lama. Observe hidden. Wow. Dandeettii wantoota dhokatan ilaaluu qabudha. Waliyyiidhaati. Mura sultan madarii jedha yeroo tokko tokko kanatu namoota sodaachisuu fi Sayyidina Kadir gara kenna nu kiiloomeetira 5 meeqarraa Abal Qaasim jedhamutu jira gara Abaaroo jala. Warri kenna durii muuda. Sheekana Hussein waan fagaatuuf Abal Qaasimin nagee muuda dur warri kenna. Waan nutammoo hin haqqabneeyyu. Abal Qaasimi Sheekana Hussein fi Soofumar iddoo tokko rafti. Kanaaf Abal Qaasim dhiyoo jira mere isa bira waliin kanaaf asitti galna. Carraa isa xumuraa. Lakkoofsa. Tokko haga meeqaa naan jette? 10. Hanga 10ti. Maaf 10 dhattu reedu. 10. Infinoo reedu. Kind. Wow. Namoonni kind jedhaman kun nama gaarii, ilaalcha gaarii, naamusa gaarii, namummaa gaarii warreen qaban keessatti ramadama. Amalli akkasii kun jira? Qara waasii himeera. Gaarii hojjedhu gaariitu si hordofaa jedhu. Yeroo kamiinuu waan kiyya yoo namni natti itti gammada waa'ee kiyya namatti himuu irra. Lammaffaa dhageeffachuu irra jaalladha dafee dubbachuu irra. Sadaffaa yeroo hunda waan gaarii even an maallaqa yoo kiisii yoo dhabu ofii kiyyaaf hin yaadu. Osoo namni wayii rakkatee namni beelee yoo rakkatee namni an beeku fa rakkatee na gaafate maal godhee dhiphachaa oole. Waan ajaa'ibaa. Dhugaa rabbi guyyaa takka ofii kiyyaaf maallaqa dhabeera jedhee kiisii hin qabu jedhee hin nabbaru. Waan namootaatiitu irra caalaan rakkisa waan kiyyarra jechuu barbaadeeti. Kun amaluma ittiin jiraataa ture. Bareeda. Boqonnaa booda gaafa walitti deebinu marsaa isa xumuraa mallattoodhaan ibsuudhaan walitti deebina jechuudha. Kabajamtoota daawwattoota keenya ammas turtiin keessan Riittaa Shofaanaa ta'u.
Ayyee kabajamtoota daawwattoota keenyaa ceesiftuu booda walitti deemnee jirra. Riittaashoo televezyiina Faanaatiin daawwachaa jirtan. Marsaa isa xumuraa mallattoodhaan ibsu irratti argamna. Suuraa isa jalqabaa ilaaluuf jenna waan ta'eef fuula kee gara natti naannessi. Kompiitar. Haya deebi'i. Suuraan inni jalqabaa ati biyya fagoo qorra keessaa dhufte. Bakkichi yaashamaan gara ol kaa. Baale. Gammoojjii diishoo. Saannaa ta'e Bravo. Suuraa isa lammaffaa ilaaluuf jenna. Turn your face. Computer. Hayyee. Suuraan inni lammaffaa sirba reegee. Tirri. Bira keessa dura. Jamaikot. Suuraa isa xumuraa ilaaluuf jenna. Turn your face Ahmed. Computer. Haya deebi'i. Naannaa jirtaa garuu? Suuraan lakkoofsa 8. Kaartaa Afrikaa. Kaartaa Afrikaa qabadhu isa. Tapha kubbaa miilaa Afrikaa. Senegal. Senegal. Garee kubbaa miilaa Senegal. Bravo. Waacaa kan geeba bara kana isaantu fudhate bifa ajaa'ibaa ta'e sochiin jiru waan ajaa'ibaati. Pirezidaantiin isaanii guyyaa injifannoo biyyaalessaa Senegal godhanii guyyaa isaan itti geeba waacaa kana fidan akka addunyaatti ifoomsanii addunyaan akka ajaa'ibaa irratti taasaa jirti. Turtii bareedaa taasifnee jirra. Guddaa galatoom mee dhuma irratti ergaan ati qabdu maali? Ergaan guddaan qabu hin jiru. Ergaa kan kee waan hojjettutu namni si faana deema. Ergaan guddaan hin qabu. Hojiilee kanneen namoota nu cinaa dhaabbatantu jira. Isaan illee galatoomaadha. Biroota Awustiraaliyaas ta'e Ameerikaas ta'e qaamonni hiriyoonni kenniin manguddooleen dhaabbileen garaagaraas akka Kaaya Arsii jedhamantu jiru. Isaanis deeggarsa guddaa duubaan dhaabbatanii deeggarsa guddaan nu godhaa turani. Uummata kana uummata beela'ees barattoota barsiisuu jidduuttis fuulduraafis akkatti waliin hojjennuu fi qaamota waliin hojjennu wajjin walitti nu hidhuudhaaf qaamoleen biroos waan kana hojjechuu danda'an biyya keessa jiran biyya alaas jiran wajjin akkamii akka hojjechuu dandeenyu. Lammaffaa immoo dargaggeeyyiin bakkuma jiranitti wanti guddaan dursa waan kamiifuu ijuuf waliin ijaaramuudha, wal beekuudha, wal hubannoo waliin qabaachuudha. Ijaaramuu akka qaban waan kamiifuu bizinesii hojjechuufis uummata ofii tajaajiluufis biyya ofii. Thank you very much Ahmed Daddafoo. Akka ijaaramuu qaban dhaamaaf. Maaliif yoo ijaaramne malee biyya illee ijaaruu hin dandeenyu. Biyyaaf waan toluu haa yaannu. Waan fudhachuu irra kennuu itti gammadda waan ta'eef. Kanaaf haa kenninu jechuun waan qabnullee. Maqaa daawwattoota televezyiina Faanaa Riittaashootiin guddaa galatoomi siin jedha. Galatoomi atis ulfaadhu. Kabajamtoota daawwattoota keenyaa turtiin dargaggoo Ahmed Daddafooliin Riittaashoo irratti taasifne kana fakkaata. Torban keessummaa kabiraa taphoota babbareedoo kanneen birootti walitti deemna. Gama ogummaa kaameraatiin Alamtsaa Girmaa qopheessaa fi dhiissaa Riittaa Taaddalaa istiidiyoo mara to'achuudhaan daayirektingiin Nimoonaa Riittaa ispoonsarri uffata kennaa Abbuukii Pirootokool guddaa galateeffannaan. Horaa bulaa deebanaa.